karaarratti du'a jechaa ture. Keessa hojii hin jiru. ጋዜጠኛ ነበር። Shama kam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya sinaa qabu jechaadhas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'an yoo jiraatan subscribe gochuun dagatinaa mul'attu notification tuqaasii jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa. Kophee koon gabaayeen keessan viidiyoo keenya gidduu kana yookiin viidiyoo lamman kun viyuu dhabaa jira. Saniif please viidiyoo kana haga walakkaa daawwachuuf yaalii godha. Maaliif average duration isaa gaafa dheeratu namoota baay'ee bira akka godha waan ta'eef YouTube'n saniif daawwadhaa hiriyoota keessaniif sheerii godhaa attuma didaati haga dhumaatti na daawwadhaa si jechuu barbaada nafaana tura. Hordoftoota kiyyaa YouTube'n kiyya taankis giiftii naaf fidee jira. Namoonni taankis giiftii naaf kennuu barbaadan asiin dhuftanii taankis giiftii naaf kennuu dandeessu. YouTube'ii kana jajjabeessu anas na jajjabeessu warri barbaadan asiin dhuftanii dooraan lamarraa kaatanii 5,10 haga humna keessanii taankis giiftii nuuf kennuu dandeessu yookiin arjoomuu dandeessu. Guddaa galatoomaa. Kun eeguma gidduu kana gadda cimaatu nu mudatee ture. Polisi keenya moo'ii Baqqalaa wareegameetu jira. Awwaalchaa kaleessa magaalaa Naqamtee kan raawwatedha. Barreeffama sooshaal miidiyaa kana naanna'aa jiru keessaa barreeffama tokkotu baay'ee bareeffee na gaddisiise. Yeroo inni rukutame nama argetu jira. Namoonni arganitti naanna'anii tuunni mana yaala nageessaa an Oromoodha tuunni jedhu tuunni wawwaatuuti gaa kan namoonni dhaabatanii ilaalaa turanii. Saansusi bakka jedhamu irraan gadee gara kattaatti geessu yookiin ceessu laga bukkeetti namni baay'een itti marsee dhaabbataa turedha. Maal inni? Maaltu ta'e jennee nama dhiibbannee itti seenne. Inni maqaan kee jennaan Mooyibooniin jedhamaa jedhe. Eessa dhaloonni kee jennaan Oromiyaadhaa jedhe. Eenyutu si rukute jennaan annoo jibba namaan qabu dogoggoraan na rukutan ta'a malee. Kan si rukute dhiira moo dubartiidha jennaan rukutamuu koo malee homaan argine. Maaloo Oromoon hospitaala maaf nan geessitanii. Natu karaarratti du'a jechaa ture. Poolisiin dhufee si haa kaasu jennaan nakaasaa jedhee garaasaa rasaasa rukutamerra ofumasaa bilbila obboleessasaa baasee bilbilate. Mucaan dubaraa tokko dhuftee kiisii isaa keessaa ATM baankii hojii gamtaa fi birrii abbaa 200 fuute. Hinduin jetti. Ammasti baajaajii barbaacha gara Askoo deeme. Yeroo baajaajii funnee dhufnu fuudhanii sokkaniif. Ganama du'e jechaan dhagee baay'een gaddee osoon arguun koo hafeera ta'e. Jedhee namni yeroo inni rukutame sana qaamaan argee sooshaal miidiyaa irratti barreesse jechuudha. Tobbaa san bihin galgala sana argee tu baajaajii barbaadanii deebi'e. Baajaajii barbaadee gaasan deebi'an hin dhaban namoonni mana qorichaa geessanii jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya gara jabina guddaarraa kan ka'e yeroo namni rukutamu yeroo namni karaa irratti kufuu namni nama qabu hin jiru akka duri miti namni namaaf naasuu dhabeera yookiin namni namaaf gadduu dhiiseera. Gurbaan kun yookiin Mooyibooniin erga rukutamee baay'ee karaa irra tureera jechuudha halkan sana. Ituu yeroo namni dafee qaqqabeera ta'e tochitti ilaaluu dhiisanii ituu dafanii mana qorichaa yookiin mana yaalaatiin gaanii ta'e furmaata tokko hin argata ture. Baay'ee yooma karaa irratti yoo argitu ta'e yoo makiinaan nama dhee yoo motorri nama rukute ganaa seerra dhufu ganaa ragaana dhufu gara qaamni seeraa dhufu kana jechuutti lubbuun nama baay'ee hin darba. Jabeenyummaa namni keenya waliif naasuu qabaachuu dhiiseera waliif na'uu dhiiseera. Durii koo xiqqoo see dhagaan xinnoo yookiin sibiiluu xixinnoo nama rukute jennaan dur mana qorichaatti namaan fiigu jechuudha. Waamtu mana sadarkaa sana nama geessinillee namni keenya yaalatti nama fiigudha. Amma garuu namni gara jabaateera callisee nama ilaaluu filata. Ganaa qaama seeraa jechuu filata. Dhimmi lubbuu waan ta'eef lubbuu oolchanii kaanii gama seeraa deemuu hin danda'ama ture. Hedduu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa lubbuu isaa jannataa nuuf qanansiisuun jedha. Kun sirna awwaalchisaa kaleessa magaalaa Naqamteetti gaggeeffamedha. Kekesite kanarraa nu geessi. Ani qelle Wallaggaa maqaan koo Taayee Warati kanan jedhamu. Magaalaan Muggii kun anaaf bakka onaaf duwwaadha. Warra Awuroopaas warra Israa'elis tattaphachiisaa jiru. Humna waannaa kenniteef galanni Waaqa machaafata. Maqaa Kiristoosiin hafuurri hamaan magaalaa Muggii kana naanna'u. Humna du'aa ka'uutiin kan rukutamatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Amen. Hallelujah. Gaafa nama sola garuu anganditti argamu aanaan koo akkasii kana de Waaqayyo wallaaluu lafannee jiru. Eessa yoo ta'e kadhachuun garuu baay'ee nama sola dhugaa masaa kadhataa jiranne. Waama jettanii kadhatanii immoo isinii dhaga'ama. Yaa jedhan altichi keessan deebi.
haadha manaa fi abbaa manaatu hojjettuu bareedduu tokko mana keessaa qabu. Haati manaa abbaa manaa ishee hojjettuu kanatti baay'ee shakkiti. Shakkii ishee kana mirkaneeffachuuf guyyaa tokko tooftaa wayii uummatte yeroo abbaan manaansee hojiidhaaf galuu jala ga'u hojjettuu kana lafa dheeraa ergaa ergite. Qaaf hojjettuun ergaa dhattu haati warraa dhattee siree hojjettuu amsoolaa ol qabdee jala ciiste eeggatte. Akkuma amala isaatii dhufee ol galee amsoolaa ol qabee jala seenee hojiin jalqabame. Hojii gaafa jalqabanii warraa itti tole eessaa waan bareedaa akkasii hojjetuuraa kennettees gungumaa dhaabsisiisuu kaatee lakkiin dhaabsisiisu xumuratu jettee wantichi gaafa xumurame nan qabadhe gaa jettee ibsaatti gaafa buutee ibsaa bobeessitu waardiyaa mana isaaniiti. Wayyoo haati warraan kaadhoomte guyyaa gaarii. Waan kana barreeffama isaa dubbiseen ture yookiin qoosaa kana barreeffama isaa dubbiseen ture yookiin nama biraa qoose ta'u malee ageera waan kana. Tole hordoftoota keenya har'a qoosaa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufeen jira. Siifis qophaa'ee laa garaas si dhukkuba bakka. Ani iyyuu jalqaba gaafa dhagee nan gaggabe lafarraan gangaladhe. Egaa maal ture barataa tokko ture kutaa ja'affaa barataa baay'ee barumsa danda'a ture. Jennaan barsiisaa isaa wajjin wal lolee ari'ame. Mariade. Kolfetu? Tumurteetta? Kanuma. Qoosaa kan biraa immoo yeroo biraa qabadhee isiniif. Dhiifama naa godhaa yeroo keessan guubuu keenyaaf. Lammata sagantaa akkasiitti hin deebinu. Qoosaa dirqii dhugaa baay'inaan sodaa dirqama kolfuufii qabdu. Fiqiree? Wayii. እስቲ ፍቅርን ግለጽልኝ። ፍቅርሽ እኮ ከባድ ነው። ያንቺ ፍቅር ማለት ለኔ ከፍተኛው 49 ዝቅተኛው 7 ዝናባማ ነው። የፍቅርሽ ዝናብ ነው የኔን ደረቅ ህይወት ያለመለም። እውነት እኔ ካንቺ በፊት በነበረኝ ህይወት ከፍተኛው 59 ዝቅተኛው 67 ሞቃታማ የሆነ የችግር ጊዜያት ነበሩ። ያንቺ ፍቅር ግን በቃ እኔን ጠቀመ። እንደው ጧት ስደሰት ማታ አዝን ነበረ፣ ማታ ስደሰት ጧት አዝን ነበረ። ህይወቴ ከፊል ደመና ከፍተኛው 31 በቃ እንዴ እኔ እኮ ፍቅርን ግለጽልኝ እንጂ የሜትሮሎጂ ዜና አንብብልኝ አላልኩም። ምንድነው ፀሐይ፣ ዝናብ፣ ሙቀት? እንዴ ምንድነው ስራ ከዚህ በፊት? ኢቲቪ የሜትሮሎጂ ጋዜጠኛ ነበር። Gabaa nama tola qoosaa jalqabanii jiru haadha manaasaa wajjin karaa tiiktookii amaariffaanis oromifaanis qoosaa jabaa jalqabaniiru. Gabaa nama tola isin lekka gama arti keessa suu qabdi jechuudha. Hin dandeessitu gabaa. Awek ani salfi duera. Ugan dabbara maal dhiira akkasi. Sanuu see qubeelaatti kaa sanuu satu salfatee ishee miidhuu aera. መኪናው ሐመር ሹፌሩ ቀመር ሀገሩ ደደር ያደገበት ሐረር ያለው ሸገር አይችልም ችግር መኪናው ሐመር ሹፌሩ ቀመር ሀገሩ ደደር ያደገበት ሐረር ያለው ሸገር አይችልም ችግር አልহামዱሊላህ ዱር ወንበይኖ ኦሊጋ ዲቪደ ኸወጅቴኞ namto konga fanne atil maenyo walarka wali dabandandenyo walarka wali dabandandenyo ya gadisa chaya dalalam tenyo gadisa arshi jechu arshi ti ormatau koba adu namma sami afuriti kadiru amma kan gubu jiru kun
karaa duuda duubaati. Karaa duuda duubaa. Karaan nama gubuu guyyaa qiyaamaa garagalaa. Ardul Baydaa jeekunoo biyya Dimishqii Shaam achitti dachiin bal'ifamaa. Achirratti yoo Rabbi je'ee nu dhaaba akka garaa haadhaatti dhalanne qullaa dhalanne. Ammaas gaafa nu kaasu qullaa. Barataa kan goolu jaarsi mataa molu namni tokko kufnaan barduunsaan oolu dhaloonni sittaaree biyyarra marmaaree aarii garaa qabu in ibsin afaare. Jaarsichoo duruu diina maal gochuudha muudani ka'ini satti cabsa ergasin nu diddanii barnabsuudhaan nu fite ariinaan eessuma lite. Gaaffii lammaffaa Tincaa mormi qadaada garaati. Dhugaadha. Garuun yaa'u hojii hin jiru as. Adaamaa keessa hojii hin jiru. Mormi? Tokko tokkotu gaaffii gaafatame tun beekin calisanii yeroo deebisan tokko jira. Dirqama waamatti dhufe namoota deebisan. Mormi qadaada garaati. Hordoftoota guyyaa viidiyoon si dhiqaadha. Kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirra qaba. Namoonni chaanaalii kana hagamma subscribe godhi daawwataa subscribe godhachuun barbaada. Yoo takka isin sheerii gochaa viyuun keenya yookiin namooti daawwataa baay'ee gadi bu'aa jirtu. Sanii waliif sheer godhaa viidiyoo kana garumatti daawwadhaa si jechuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhutee nuti nagaan tura.